jabbaa kana bareeffatte dawaa saasha marran oromoodhaaf himtuu jedhaara. Ana waan beeku ana rabbituna kenne alhamdulillah rabbil alamin. Akkamitti kunuun saartare? Nyaala kunuun sawaan argeefu haa tokko jiru. Miti wallahi laafi adii kana wadichatti kana barbaadamaa jiru. Halluu wal barbaadamaa. Isuma dhuguma wantichi baay'ee bakka guddaa qaba jechuudha wallahi. Akkasuma waan baay'ee gabaadhaa wajjin qal'adina malees. Akkam. Maal akka tokko gidduu kana hin gaggaafatamuu dhaalumatti karaa gaggataara malee. Yeroo keetti fayyadan. Maal fi yeroo gaggaafata? Maal yeroo gaggaafata? Kaabuttaa waan jedhe keenya dhiyootana hoggaa abbaan namni jajjabaa wayii tokko dhufee saayii siin jedhati I love you jedhan qaris jee bara kas jeeban. Dabbaan kiffaati mukootii. Mbeko. Maaliif hin beekne maa baadheen deemaara. Nde amma harkee diree maalitti beekaan jaarsa kennate tamoo jaalallee kennate ta'ee qaqqaban. Ishi maaliif nafsiina keessaa baasan adda lafa waggaadhama maanni akkana anuu rakkadhee. Amma barkee ta'uu dhabuus marammaruuf wanni si bira dhufeef. Maal nama akkasii waan yoo ijoolleen dhiiraa kafa jariifi dhiyaa jiru. Ijoolleen shamarranii kaartooniidhaa jedhaa jiru. Anamma warra dhiiratu sumaaf shamarranii dhufa. Haadheen egaa akkasuma egaa haadheen kan waan feerii haadheedhaa gatii hin hubineenaa jarattiin baradhuun. Si galee? Amma geemii taphannaa gizee simoo yadhee akka qaqqabnee agarsiifte. Yoo kaartoonii ta'e laafaa. Abeessa gafu. Dhodhooftee sagalee yoo kaartoonii ta'e kokkoo jiraa yoo nama ta'e akkana sagalee yalla marammaruuf. No wanti kabalamu hin jiru wanti kabalamu hin jiru. Maal gootare akkamiin baafadhe surree ofirraa gabbaaftee agarsiistare. Akka akkama qanii buusaata soddummaan keenya akkanaa rabbii rasuulee anoo sin jaalladhaa sin kabaja asii. No anillee si jaalladhaa si kabajaa amma mirmana irra jirra. Asii dhageeffatu mee rabbii jedhiiti guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko anaa falmime mi'aati guyyaa tokko anarra kaa'ime akka nama tokko. Amma keeta yoo gizee itti amane namni tokko yoo sitti dubbate si dura. Asliin takka Oromoo dhaggeeffadhaa isa bira nama kuma tokko jirtanii ana birallee aadaaf xoo jirtanii takkaa takkitti asliin nama ka'ee beeku wallaahi gara kamiin narraan qabu asliin anumatti dafatu argitanii takka balii na argisiisu jechuun maal jechuudha. Kadugaa ta'u mataraayyaa sii fiddufan kooti bar. Kaappiin gootanii adda baafata yaan turre. Seekuriitii. Kuma guutaa dabalatti bara. Seekuriitii namni kuma guutaa taappii goota kuma sadii ta'a. Maal taatan kuma guutaa taappii goota. Isii kana kaawaa. Laalee. Asii baatiin meeqaani kunis. Kuma ka. Okay. Bal'aanee namooti saaroppii jedhaati. Asii ani moo yoon si mo'adde? Yoon si mo'adde? Infuutaa miti laa warra fuudhii miti laan sodaa hubati taatiinan. Ituu lammeeffadhu jedhamte giddiidhaan lammeeffadhu jedhamte kutaa'ee saaraa lammeeffachuun ni yaaqabda. Tayyiba. Thank you. Itu lamsaalee warra fuudhii warra nama faayee giddu fuuchuu qabda jedhame biyya saaraa lammeeffachuu ni yaaqabda. Biyya saaraa fuuchuu barbaadda. Faranjii.
من أنت؟ إنها توقعين تاني ترى بدين تاني فني تفرنجي نتصفيدو في مو كان كي ينفذوا ما Kayo ki yafaranji fuudhee shamarran Oromoo garaa gubuu waan tureef. maal karaa nu gubde. Kayo ki yafaranji fuudhee shamarran Oromoo hiisiisuudha asirraa haa boottu. maal goona laal tokko si kennanneerroo ati shonkoraa agadaa xuuxamtee gatte jedhamneetu maasabna malee dura bakka si nyaattu kan keenya wallahi laazim Oromoo taaptaapudha. Guys, kuma guuta yaada. Tapi kora kuma guuta. Dabiliin hin jiru. Kana balleessine akka dabiliin nufu. Yeah? Kana balleessinaatti jammarru. Balleessi ka. Nuti ma goonnaa goonnattu. Balleessi yoo. Balleessineefi namaaliifi yoo inni hin jiru dasayina. Mbeeku balleessu. Mbeeku. Adabbii fudhu kaka yoo balleessine mina qabbaayee dhibba sadii nama naa kennu dhabu kuma goota. Kuma guutu taashin. Hin guuta kuma. Tapi kora kuma guuta. Anaafis kuma tokko tunaa kennitanii hin waannaani. Kuma tokko qofan irra kennaa irra buusaa. Kuno. Abdi ko welcome. Where are you been? Goota ko where are you? Kampala mana indasii taphaalle ta'uu anteni. Abdi maal jechuudha? Lamni indasii taphaalle abdi. Thank you. Kind of you. Why? Malik oi. Mana udah tegak dah? Lamanya kau dah? Mana makan itu? Si gift away dah. Mereka ni kali awalnya dengan macam ada yang guna raw patu dekales. Where? Baru. Mbak pun wallahi. Dia nak ni dah. Kenapa tu kofa? Kita ini nak apa? Olkade sih akan dokter sih. Tak kena mafara betul itu. Kartoni fi ama kita ada apa? Asli nak ayat lama fa. Wanti barbaanne sifinne barnooti dabba kache gochuuf. Mene maani na gurgurtamu na bitamu angarba waitimo. Fajarin chakanika. Na wallahi lazim qataali lama fa no asli hada wagame ka ko window rawai dette ko maskoti arabana mane yabachi seba video sana nan qaba. Adabbi lama fa Rabbi na akirana hongesu dabban ku iyuma ani takka kartoni ka dembe ku jette kakat. Wallahi asli sifin ka dagaru zinati Rabbi ka ni kotu bojasu ka sin sulgidu ba ka futu ko to barbar. Kotu billahi kotu ba Aksum billahi lazim mani na waludi desin okamati asli ko oromona bartuna biran ya mayuna mi digitu Kali, Rabbi wasu kana ɗauki na yi gani. Jismin ko jabban jismin ko kamfoti mo kan na ne. Oromo sai asali. Asli no matina ai mati Oromo mashi. Asli. Dr. Asli. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akan da wajin kun yara ne. Naga fayada. Yara alhamdulillah. So dangin yau dia. Tipo, tema tu so duma bo de Jamila jina so. Wallahi alhamdulillah. Amat terus sama nu ba terus dan
Fajari kana wani baitu jira idilli Quran. Nambega sini tambega ibani batimbega. Guys idilli Quran. Katutu ka idilli Quran. Namni tokko namni tokko ababaa kudhanii qabdanii namni kudhanii maal beekame original maal jettan doktor? Original nama forjii maal beekta? Original miya wallahi laazim dabbaa mana keessa jiru kabira injiru nama sii qabu injiru no forjii mana keessa jiru dolaabi keessa dabil daga injiru wallahi laazim injiru wallahi wabillahi injiru nama dhibba lamaaf afurtama maal kan jala jiru la wallahi laazim kaballi ni kakabal na jara ni kakabal ni shabat na kakabal Sila area kakata jadi akam sini ko rare anda ke surah ira sini ba sa umman din marate wala yenda sini ko namanya jana kira kai ba wani saka mana jin baka yo kana ban ba wallahi kan ko tiyoro mo kan ko dai na ta moya ka dai Gurdi yo pada video jangan nanti dulu lawat jatuh ke gulung marati. Ai war keeti miti yargun kaya nuti yachu ada ni Na gafat wannan si barat president kenya bar gafat me isabar masuk bangkuda kan jechu. मैं और खाजरी दिया था आपको कहे नुदरे शेखाओ बोले थी कहती थी वो खाजरती कहती चाहिए ये खाजरी था ही नहीं ओके Julia जरा और कमेंट जरा खाना Na gafat wannan ai kasi mai कार्टून जा रहा हूँ मन adikiyya jedha uummanni kaartoon jira afaan keessa wallaalee. Ituu waan akkas baafamee agarsiifama ta'e godheen isin agarsiisu. Ituu musliiman taanee ta'e mataan isin ho'isasne. Shoortii kana uffadhee bakka baharaa deemee bishaan keessa akka saaroon. Ilmaanas nu banee dammoo islaamnaan qunxaa kanaan dubee silaa. Godhee lafa ziggaa. Qunxaan bishaan daakuu feetaa silaa. Nyaata paantii diimtuudhaan. Paantii diimtuu xiqqoo sanii immoo. Itti qabnaa. Kan booda hin maxxansinaa. Nama maxxansaa mana gadhiisaman. Bakka ijoollee bira deemee bashannanii lubbuu koo. Ciao. Dai, ciao. Kiyya jette kakatte egaa kiyya nama kiyya jiran giddiin keetiin jennuuni lamaan nyaami warri haraaraa jedhamutu hudduu keessa kara baay'eetti qaba ganama kaa'atanii kuchi bidiggee hojjedha nama sumayyaan fa'aa akkasitti baatan kushii nama madaami kana keessatti tara takka lama waa qabu gootee kaatee kuchi bidiggee makana hojjette suuta ka garaammoo akka badu haruma hojjette garaan keessatti achi deema hudduun addaan sii deemaa jechuudha. Baqallaan. Kuchi bidiggee akka ijoollee wal adabduu kanaa miti. Suuta lakka kanatti. Safaa iyyaalee ilaalla. Safaa iyyaalee ilaalla.